Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana booda nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaati bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenya gaarii kiristaanummaatiin boqonnaa sadeeffaa daandiiwwan qabsuuraa kiristaanummaa kan jedhu eegallee jirra. Achi keessaa kutaa 8ffaa guyyaa darbeetiin jechuudha akkuma yaadattan. Hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa keessaa kan lammeeffaa kan ta'e gad of qabummaa yookiin immoo kasoomina kan jedhu barannee turre. Egaan kasoominni walumaa galatti maal jennee kan dubbatamu waaqayyoodhaaf qofa akka ta'e gad of qabummaan dhala namaa garuu maalidha? Mataa ofii beeku kan jalqabaan dhoqqee ta'uu keenya biyyoo ta'uu keenya mataa keenya beekuun gad of qabummaa kan jalqabaa akka ta'e. Lammeeffaan immoo wantoonni karaa adda addaan irratti gaarummaan karaa keenya raawwataman hundumtu kan waaqayyo akka isaan ta'an. Deebinee immoo wanta gaarummaa raawwannu hundumaadhaaf maal jennee mataa keenya yaaduu danda'uu qabna. Nuti garboota faayidaa hin qabnedha jennee yaaduu yoo dandeenye gad of qabummaan dhala namaa kanadha jechuudha. Guyyaa har'aa immoo hundeewwan jireenya kiristaanummaa kanneen jedhaman keessaa kan sadeffaadha kan waliin ilaallu. Kan sadeeffaan egaa barumsa kanaan kan barannu dhiifamaa kan jedhudha. Dhiifama baranna guyyaarraa waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii nu barsiisuudhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa kana yeroo ilaallu dhuguma hundi isaanii kan dubbataman waaqayyoofidha. Dhala namaadhaaf miti kan waaqayyooti. Jalqabarraa kaasnee gaafa laallee maal jennee turre jaalala baranneerraa kan lammeeffaa gad of qabummaa kanarraa immoo sadeeffaa irratti dhiifama kan barannu isaan kun hundumtuu kan waaqayyoo fi waaqayyoof kan dubbatamanidha. Garuu gooftaan keenya immoo maal jedheera? Ani qulqulluu akkuman ta'e isinis maal ta'a qulqulloota jechuudhaan dursee kitaaba tokko nuuf dubbatame gooftaan keenya isaan kana hundumaa akkuma isaa akka raawwannuudhaaf dabarsee nuuf laateera jechuudha. Kanaafidha kan jalqabaa barumsa kanaan kan ilaallu abbaan dhiifamaa waaqayyo ta'uusaa. Dhiifamnis immoo kan waaqayyo ta'uusaa ni ilaalla. Deebinee immoo gooftaan keenya gaafa isaatii abbaa dhiifamaa yoo ta'u dhiifama immoo nuuf akkamitti nuuf laate akkamitti raawwachuu akka qabnu akkamitti dhiifama gaafachuu akka qabnu deebinee immoo obboota keenyaaf haala kamiitiin dhiifama taasisuu akka qabnu walumaa galatti dhiifama kan jedhu gara keenyatti finnee immoo ni ilaalla jechuudha. Egaan waaqayyo abbaa dhiifamaati. Maqumti isaas immoo dhiifamadha maqumti waaqayyooyyuu. Kitaaboleen qulqullaa'oo kana waliin ta'uudhaan dhuguma waaqayyo abbaa dhiifamaa ta'uusaa waaqayyo maqumsaa dhiifama ta'uusaa warreen kakuu moofaadhaaf warreen kakuu haadaa nutti mochuudha. Gooftaan keenya fakkeenyaan bakka baay'eetti barsaa kan ture waa'ee dhiifama isaa kan nutti himudha. Maalis jedheera yeroo kadhattan yaa abbaa keenya jedhaa kadhadhaa jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 6 kan dubbisnu abbaa jedhee kan akka waamnuudhaaf kan eeyyee maaliifidha? Walitti dhufeenyi abbaaf mucaa gidduu jiru kan waaqayyoof kan garbatoo gidduu jiru wanta caaluufidha. Yookiin kan mootii tokkoof kan garbatoo gidduu jiru irraati adda isaa adda baasee dhuguma waaqayyo akka nu jaallatu abbaa keenya akka ta'e dhiifama akka nu taasisu barsiisuudhaaf yaa abbaa keenyaa jedhaa na waamaa jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Abbaa fi mucaa gidduu walitti dhufeenyi jiru maal jennee gaafa laallu abbaan mucaan isaa ammam yakka yoo raawwateeyyuu cubbuu yoo raawwateeyyuu abbaa isaatti mucaa isaatti garaan jabaatu itti haadhee kamuyyuu malee daqiiqaa murtoofeedhaaf aadaa'u malee
garuu deebisee maal taasisaa dhiifama taasisaaf jechuudha. Gooftaan keenyas akkuma kanaa waan ta'eefidha. Cubbuu yoo raawwanne yoo isa gaddisiisne daandii isaa irraa adda baane akka yaada keenyaatti immoo deddeebinu dhuguma gooftaan keenya maatti gadda hojii keenyatti gadda malee nutti hin gaddu jechuudha. Nuti deebinee lapheetti hin deebinee dhiifama isa gaafannu yoo qabaanne akkuma abbaan mucaasaaf garaa laafu sana gooftaan keenyas akkuma kanaa garaa nuuf laafa jechuudha. Dhiifamni kan Waaqayyooti. Cubbuu addunyaa kanaa hundumaa gaafa laallu arjummaa gooftaa keenyaa wajjiraa wal bira qabnee gaafa laallu dhuguma dhiifamni Waaqayyoo cubbuuwwan addunyaa kanatti raawwatamanii olitti guddaa ta'e arganna. Guyyaa irraa biyya lafaadha kan jirru baay'inni keenya biliyoona 7 ol taane kan jiru jechuudha. Cubbuun nama tokkoon qofa raawwatamu isa dhugaa lakkoofsan qabu. Garuu kana hundumaa taane cubbuu kan hundumaa soo raawwannu Waaqayyo maal taasisa? Obsa isaadhaan dhiifama isaatiin maal taasisa? Hunduma keenya nu eegaa jechuudha. Nu jaallata jechuudha. Nuti lapheettiin gaabbii gallee gara isaatti deebinu yoo qabaanne immoo maal taasisa? Cubbuu keenya dhiisaa jechuudha. Duras immoo gara lafaatti dhufee kan dhufees akkamittidha? Osoo diina isaa taanee jirru dhiifamaan dhufee dhufees jechuudha. Isa kana qulqulluun Phaawulos maal jedheera? Diina isaa taanee osoo jirru du'a ilma isaatiin nutti araarame jechuudhaan dubbateera. Diina isaa taanee kan jiru sirrii mala diina Waaqayyoo taanee jirra. Guyyaa har'aa biyya lafaa irratti diina mootii tokko ta'uu kan danda'u eenyudha? Nama aangoo isaa isarraa fudhachuudhaaf yaaludha. Karaa kanaa gaafa laallugaa Addaam dhuguma aangoo Waaqayyoo fudhachuudhaaf Waaqa ta'uudhaaf hawweeti kan kufe. Kanaaf diina Waaqayyoodha jechuudha. Garuu gooftaan keenya amma kanaa osoo diina isaa taanee jirru dhiifama isaatiin nutti araarame jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaanna? Maal jechuu dandeenya? Dhiifamni kan Waaqayyootiidha. Dhiifamni kan Waaqayyoo yoo ta'e egaa inni abbaa dhiifamaa ta'e osoo jiru dhiifama kan taasisu dhuguma isa ta'e osoo jiru garuu nuun immoo maal nuun jedheera? Ani qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqullaa'oo ta'a jechuudhaan dursee akkuma dubbate akkuma kanaas immoo akkuma dhiifama isiniif taasisu isinis immoo walii keessaniitu maal taasisa? Dhiifama waliif taasisaa jechuudhaan immoo nu barsiiseera. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:15 yommuu dubbisnu maal jedha? Namootaaf cubbuu isaanii yoo dhiistaniif abbaan keessan inni samis cubbuu keessan isiniif dhiisaa jechuudhaan dubbateera. Agarre? Namootaaf cubbuu isaanii dhiisaa fi yoo dhiistanis immoo anis akkuma kanaa isiniifan dhiisaa jechuun immoo dubbateera jechuudha gooftaan keenya. Kanaafuu dhiifama inni abbaa dhiifamaa ta'uyyuu malee garuu nuti immoo walii keenya dhiifama akka waliif taasisnu nu barsiiseera jechuudha. Egaan kiristaanummaa keessatti dhiifama taasisuutiin dura maaltu jira? Dhiifama gaafachuu jira. Dhiifama gaafachuu karaa kiristaanummaadhaa fi karaa akkasumatti immoo jireenya waliinii ilaaluu dandeenya. Guyyaa har'aa biyya lafaadha kanneen jiraannu dhalli namaa hundumti keenya keessumattuu kiristaanummaa keessa isaa taanu kiristaanummaa ala kanneen jiran hundumtu dhiifama gaafachuun wanta balleessaniif dhiifama naaf taasisuudhaan gaafachuun ni danda'ama. Kun wanta haaraa miti. Garuu barumsa kanaan kan barannu maalidha? Hojii gaarii kiristaanummaa waan ta'eef kiristaanummaa keessatti immoo dhiifama gaafachuu isa sanarraatu maaltu adda taasisaa kan jedhudha. Kiristaanummaa keessatti dhiifama gaafachuun akkamidha? Jalqaba wanta balleessaniif dhiifama gaafachuudha. Waaqayyoon isaa ta'u obboleessa ofii, obboleettii ofii, nama akka ofii cubbuu raawwataniif yookiin balleessaa raawwataniif dhiifama gaafachuudha. Kan lammaffaa immoo osoo hin beekin yaada keenyaan osoo hin beekin hojii keenyaan nuti wanta gaarii jennee kan raawwannu obboleessa keenya immoo gaddisuu danda'a. Obboleettii keenya gaddisuu danda'a. Kanaafuu sana hundumaa daballee kan inni sitti balleesse yoom jiraate jennee obboleettii keenyaaf obboleessa keenya dhiifama gaafachuu qabna jechuudha. Kanadha dhiifama gaafachuu kan kiristaanummaa warreen duraarraa kan biyya lafaarraatu adda kan taasisu jechuudha. Keessumattuu garuu gara sanaatti osoo hin deemin dura immoo jireenya keenya guyyaa keessatti maal taasisuu qabna? Dursinee osoo namatti hin balleessin wanta hojjennu hundumaa itti yaannee hojjechuu qabna. Nuti wanta nuti gaarii jennee yaannu obboleessa keenya nu wajjirraan jiru yookiin obboleettii keenya nu wajjirraan jirtu gaddisuu danda'a. Kanaafuu sana yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Guyyaa irraa waan salphaatti namni kan walitti bu'u waan xiqqoo jechuudha. Garuu obboleessa ofii gaddisuun immoo cubbuu guddaadha. Obboleettii ofii gaddisuun immoo cubbuu guddaadha. Maaliif garaan namaa nutti qabamee taanaan kadhannaaf illee dhaabachuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wantoonni raawwannu hundumtuu nama kana ni gaddisa moo hin gaddisu jennee
itti yaadne raawwachuun nurraatu eegamaachuudha. Kana booda immoo namoota hundumaadhaaf amma dandeenyetti dhiifama taasisu mataa keenyaas immoo maal taasisuu qabna dhiifama gaafachuu qabnaachuudha. Gooftaan keenya maal jedheera egaan kennaa aarsaa bakka aarsaatti yoo dhiistan achittis obboleessi keessan akka jiru yoo yaadatte aarsaa kee achuma bakka aarsaatti dhiisitu deemii obboleessa kee dhiifama taasisii itti araaramiitu deebii kottochuudhaan gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 kaanee kan dubbisnutti barreeffameera achoo jechi gooftaa keenya. Kanaafuu dhiifama gaafachuu qabnu gooftaan keenya nu barsiiseera jechuudha. Egaan ni gaafanna yoo ta'e immoo obboleessa keenyaaf immoo dhiifama taasisuun immoo nurra jiraata jechuudha. Ni gaafanna yoo ta'e obboleessa keenya immoo warri nutti balleessan hundumaadhaaf immoo maal taasisuu qabna dhiifama taasisuun nurraatu eegama. Namni akka nuuf taasisu kan barbaannu ofii keenya maal taasisuu qabna dursee namaaf raawwachuu qabna jechuudha. Gooftaan keenya kan barsiise lallaba tulluu wangeela Maatewos boqonnaa 7tti gaafa dubbisnu kan namni sirraa kan namarraatu barbaaddu dursiitii ofii kee namaaf raawwadhuudhaan dubbateera. Kanaaf dhiifama kan barbaannu yoo taane namaafis immoo maal taasisuu qabna dhiifama taasisuu qabna jechuudha. Dhiifamni kun immoo dhiifama tolaan taasifamudha. Tolaan jechuudha maaliif gooftaan keenya Waaqayyo cubbuu keenyaaf dhiifama kan taasise balleessaa keenya kan nuuf dhiise akkamittidha toladha. Gatiin guddaan nurraa jiraatu iyyuu malee gatii sana garuu akkamitti tola waanta nuuf dhiiseedhaaf nutis immoo akkuma kana obbolaawwan keenyaaf obboleettiiwwan keenyaaf maal taasisuu qabna cubbuu isaanii balleessaa isaanii daddarbaa isaanii akkasumatti tola dhiisuuf qabna jechuudha. Gooftaan keenya kana fakkeenyaan barsiiseera wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 23 hanga 35tti gaafa laallu garbicha tokkotu ture jedha. Garbichi kun mootiin tokko liqii qarshii baay'ee irraa qaba. Kana booda mootiin kun gatiin kun naaf fidi jechuudhaan qabate. Innaa namichi kun maal jedha lakkiyya mootii koo hin qabu yeroo xiqqoo naaf obsi siifan kaffalaa jedhee gaafa inni kadhatu gaafa inni jilbeenfateetti boo'u mootiin kun maal taasise garaa laafeefi ni dhiiseef jechuudha guutummaa isaa beqqaasiif dhiiseera deemi jechuudhaan gadhiise. Kana booda namni kun bahee garuu kan nama dhibu kan inni raawwatedha. Innis akkuma kana nama akka isaa tokko irraatu maal qaba qarshii murtoofte qaba. Kana booda nama kan argeetu qarshii koonaaf kaffalachuun gaafata. Innaa namni sun maal jedhe maaloo amman qabu yeroo xiqqoodhaaf naaf obsi siifan kaffalachuudhaan gaafa inni itti kufee sagaduu fi namni kun garuu dhiifama hin taasneef jechuudha. Dhiisuu hin dandeenye qabee maal jedhe mana hidhaatti galche jechuudha. Kana booda namoonni gocha namicha kanaa ilaalaa turan deebaniitu maal taasisu mootii sanatti deemanii dhaqanii wanta garbichi kun taasise itti himanii jechuudha. Kana booda mootiin kun garbicha kana waamuudhaan ani wanta na kadhatteedhaaf siif dhiiseera. Ati garuu akkamitti obboleessi keessa kadhatennaan isaaf dhiisuu dadhabdee jechuudhaan namichi kun qarshii dura dhiifama isaaf taasisame sana akka inni deebi'ee kaffaluudhaaf mana hidhaatti ga'uu danda'eera jechuudha. Kun gooftaan keenya fakkeenyaan kan dubbatedha. Guutummaa isaa achi wangeela makkaas naa dubbisuu dandeenya. Hiikkaan isaa akkamidha? Mootii kan jedhame gooftaa keenyadha. Garboota kan jedhamne immoo nu ijoollee Addaam. Liqii kan jedhamu maala balleessaa yookiin yakka keenyadha. Egaan gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Waaqayyo Iyesuus Kiristoos balleessaa keenya hundumaa yakka raawwannu hundumaa akkamitti nuuf dhiise tola nuuf dhiise jechaadha. Akkuma inni akkas nuuf taasisu kanatti immoo maal taasisuu qabna? Obbolaawwan keenya warreen nutti balleessaniif warreen nutti yakkan maal taasisuu qabna? Tola dhiisuufi qabna jechuudha. Balleessaa isaaniidhaaf wanta nutti yakkaniif tola balleessuu dhiisuu qabna. Guyyaa har'aa aadaa keenya keessatti wanti baay'een namatti hin tolle kan biraan kanneen jiran keessaa tokko kanadha. Namoonni gaafa walitti araaraman inni itti balleeffame sun dhiifama gaafa taasisu gatii gaafata. Kun garuu sirrii miti karaa kiristaanummaa. Maaliif mataa ofii yaadachuudha inni guddaan. Waaqayyo naaf cubbuu koo tola naaf dhiiseera akkamitti kan obboleessa koo immoo dhiisuu hin danda'u. Akkamitti obboleessa koo irratti gatii barbaada dhiifama taasisuudhaaf jedhee. Kana gooftaan keenya yoo nu gaafate akkam taasisa? Nutis akkuma nuti obboleessa keenya irraati gatii fudhachuudhaan dhiifama taasisnu Waaqayyo gooftaan keessa akkuma kana gatii cubbuu raawwatte gatii kaffalii osoo jedheetu cubbuu raawwanneef gatii maalii kaffaluu dandeenya? Hin jiru jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya tola akka inni nuuf dhiise maal taasisuu qabna? Nutis tola dhiisuufi qabna jechuudha. Egaan tola dhiisuu qabna yoo ta'e immoo cubbuu obboleessa keenyaa yookiin cubbuu obboleettii keenyaa
yookiin balleessaa isaanii irra daddarbaa obbolaawwan keenya si'a meeqaaf immoo dhiisuu qabna. Dhiifamni kan taasifamu si'a meeqadha kan jedhus immoo beekuu qabna. Gaaffii kana kallattii maan qulqulluun Phexros gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin gaafateera. Maal jedhee? Yaa gooftaa obboleessi koo yoo natti balleesse si'a meeqa dhiisuufi hanga si'a torbaatti dhamoo jechuudhaan gaafate. Gooftaan keenya kan deebise kan baay'ee kan nama dhibudha. Maal jedhee deebise? Hanga torbaa si hin jedhu. Hanga si'a torba si'a torbaatama. Hanga torba si'a torbaatama malee jechuudhaan gooftaan keenya deebiseef. Kana jechuun maal jechuudha? Torba si'a torbaatama jechuun gaafa lakkoofsa beeknuun gaafa laallu si'a 490 jechuudha. Garuu kana jechuun miti gooftaan keenya maal jechuudha? Goonkuma yeroo hundumaa calluma jedhiitiin dhiifama taasisuuf jechuudha. Xumura kan hin qabne jechuudha. Balleessaa obboleessi keessatti balleessu hundumaadhaaf irra deddeebii yeroo hundumaa dhiifama taasisiifi hin nuffin jechuudha. Maaf nuffin aree? Gooftaan keenya yoo akkasuma nuffine ko addunyaa kana gurra kan jirru hundumti keenya cubbuu amma kanaa raawwachaa gaafa jiraannu deebinee gaafa dhufne gaabbii galu cubbuu keenya nuuf dhiisa. Ammas deebinee dhannee cubbuu raawwanne. Ammas dhufne gaafa cubbuu gallu gaafa gaabbii gallu lakkii ani yeroo dabbesiif dhiiseera ji'a kana cubbuu gaabbii galtee kana boodanii siif hin dhiisu nuun hin jedhu. Isa dhugaadha nuun hin jedhu. Kana garbichaa yookiin immoo hatticha karaa mirgaa gooftaa keenyaa fannifame ilaaluu dandeenya. Amma daqiiqaa muraasti afteennaan duudhaaf jechuudha. Gaabbii galee mootummaa waaqayyoo gannata argachuu dandeera. Kanaaf gooftaan keenya amma nuti lubbuun keenyaaf foon keenya adda baasutti yeroo kamittuu gaabbii galleennaan dhiifamaan nu eegaachuudha. Kanaaf maal jechuudha? Dhiifamni gooftaa keenyaa daangaan qabu jechuudha. Nutis immoo akkuma kana obbolaawwan keenyaaf yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan dhiifama isaanii balleessaadhaaf yoo jiraate akkasumas immoo kan itti mufanne yoo qabaanne yeroo hundumaa dhiifama taasisuun nurraa eegama jechuudha. Kiristaanummaan kanadha. Kanan taasisnu yoo ta'e wantoonni baay'ee nutti hanqatu. Isa dhugaadha obbolaawwan keenyaaf dhiifaman taasisu taanaan warreen nutti yakkaniidhaaf yeroo hundumaa osoo isaan dhufanii nu gaafatin mataa keenyaan beeknee dhiifaman taasisu taanaan mataa keenyaatu fuula gooftaa keenyaa dhaabbanne yaa abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu jennee kadhachuu hin dandeenyu. Maaliif? Kunoo wangeela Maatewos boqonnaa 6:12 kan argannu gooftaan keenya waa'ee kadhannaa gaafa barsiisu isinis akkas jedhaa kadhadhaa jechuudhaan yaa abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu eeyyamni kee samiirra akkuma ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nuuf ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nutis kanneen nu yakkaniif akkuma dhiisnu jechuudhaan kadhannaa jechuudha. Yakka keenya nuuf dhiisi nutis immoo maal akka taasnu kanneen nu yakkaniif akkuma dhiisnu jechuudha. Kanaaf mataa keenyaa murteessaa jirraachuu saboota waaqayyoo kanneen nutti balleessaniidhaaf akkuma dhiisne atis akkasuma nuuf dhiisi jechaa jira. Kanaaf akkas jennee kan kadhannu yoo ta'e obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf dhiifaman taasisin kan dhaabannu yoo ta'e gooftaan keenya akkamitti dhiifamu taasisuu danda'a? Nuti akkuma taasisne kan jennu yoo ta'e nuti dhiifama osoo hin taasisin kan dhaabbannu yoo ta'e gooftaan keenyas akkasuma dhiifama nuun taasisu jechuudha. Kanaafuu kun kallattiimaan dhimma mataa keenyaati waan ta'eedhaaf obbolaawwan keenya hundumaadhaaf osoo isaan nuun gaafatin balleessaa namaa balleessaa obbolaawwan keenyaa hundumaa garaa keenya keessaati balleessinee dhiifama jennee unkaan kana qofa miti kan ajajamne. Warreen sin balleessuudhaaf yaadan isaaniif maal taasisaafi kadhadhaaf jechuudhaan wangeela irratti amma kanatti ajajamneerra. Kana yeroowwan darban barachaa turre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obbolaawwan keenya kan nutti balleessan hundumaa dhiifama taasisuun dirqama keenyadha jechuudha. Dirqama keenya. Kaayyoo kadhannaa kanaan ni guddaayyuu gooftaan keenya dhugaadha dhiifama nu barsiisuu isaati. Kadhannaa kana barsiisee erga xumuree maal jedhe gooftaan keenya namootaaf cubbuu isaanii yoo dhiistaniif abbaan keessan inni samiis cubbuu keessan isiniif dhiisa. Namootaaf cubbuu isaanii dhiisan yoo ta'e garuu abbaan keessan inni samiis cubbuu keessan isiniif hin dhiisu jechuudhaan dhaabachiise. Kanaaf kaayyoomti kadhannaa kanaayyuu dhiifama nu barsiisuudha. Dhiifama keessa immoo jaalalli jira. Dhiifama keessa immoo tokkummaa jira. Dhiifama keessa immoo waliin ta'uudhaan yeroo hundumaa waliin jiraachuu waan jiruudhaaf kun waan ta'u hundumaa caalaa jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa dhiifamaan deddeebi'uun nurra jiraata.
kanneen nuti yakkaniidhaaf osoo isaan nu gaafatiin dhiifama taasisuun nurra jiraata jechuudha. Gooftaan keenya kan nu barsiisaa jechuudha. Kiristaanummaa keessatti dhiifama taasisuun gaafachuunis nurraatu eegama. Gaafachuun akkamittina kan balleessine beekne gaafachuun wanta haaraa miti. Garuu osoo hin beekin kan raawwanne hundumaadhaaf obbolaawwan keenya nutti gadduu wanta danda'aniif kan allee beekne osoo hin beekin kan hin raawwadhe hundumaadhaaf jenneellee gaafachuu qabna jechuudha. Kanaaf kana gaafa raawwannuudha. Jireenya kiristaanummaa keenyaaf hundee qabaanneerraa kan jennu jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya laphee dhiifamaa hunduma keenyaa fi nuuf haa kennu. Barumsa kanaan obbolaawwan koo jalqaba ani mataa kootiin jalqaba kan osoo hin beekin kan tarii dubbii koodhaan yaada koodhaan kan isin gaddisiise maqaa waaqayyootiin maqaa dubroo maariyaamitiin dhiifama akkanaaf taasistan isinis immoo bakka jirtan hundumaatti dhiifama wal gaggaafachuun hamma qofaadhaaf osoo hin taane yeroo hundumaa kan ta'u waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa kana jireenya keenya keessaa tokko taasifachuu qabna jechuudha. Guyyaa har'aadhaaf barumsi keenya amma kanaatti kan turedha. Abbaa sagalichaa kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.